Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafaa fi bakka jirtanii hundatti hordoftoonni urjii tawaayidoo hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan ani nagaa koodha galata Waaqayyoo guyyaa irraas immoo keessummaa afurawaa obboleessa keenya daaqoon faarfataa Abrahaam qabadhee isiniif dhiyaadheera dhugaa kennaan kan baay'ateef sirriitti tajaajilaa mana amantaa kan ta'an keessattuu gara dukkunnaatiin baay'ee kan beekamu obboleessi keenya irraa nu gidduutti argama nu faarfataa akkasumas immoo yeedaloo yaarediin qulqulluu yaarediin qiddaasawwan garaagaraa misbaakii garaagaraa nuuf taasisa jechuudha obboleessi keenya kanaaf aga xumuraatti viidiyoo keenya kana nu hordofaa isiniin jenna obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu warroonni chaanaalii keenya urjii tawaayidoo sabiskiraayib godhaa akkasumas immoo warri nu ilaaltan hundumti keessan sheer Kopli gochuu hin dagatina isiniin jenna obboleessa keenya faarfataa daaqoon Abrahaam baga nagaan dhufte. Isinis bagaan nu eegdanii. Ishee obboleessa keenya dhugaa gidduutti argamu keetti baay'ee gammanne. Faarfannaa tokko nuuf dhiyeessati sagantaa jirutti dabarraa obboleessa keenya faarfataa Abrahaam. Ishee maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen tokkummaan taanee Waaqayyo haa galateeffannu. ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ልጆቹን መቼ ይረሳል ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ልጆቹን መቼ ይረሳል ብርሃን ይመጣል ጨለማ ተገፎ ደስታ ይሆናል መከራው አልፎ የምስራች ቃል ይሞላል በአፋችን ሐዘናችን ጠፍቶ ይፈካል ፊታችን የምስራች ቃል ይሞላል በአፋችን ሐዘናችን ጠፍቶ ይፈካል ፊታችን ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ልጆቹን መቼ ይረሳል በትርነ ምርኩዝ እርሱን ላመኑበት ባሕረ ውቅያኖሱን ከፍለው የሚያልፉበት በእሳት መካከል በግብ ለተጣሉ ውሃ ይወናቸው በድል ይወጣሉ በእሳት መካከል በግብ ለተጣሉ ውሃ ይወናቸው በድል ይወጣሉ ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ልጆቹን መቼ ይረሳል ማስተዋል ጥሩ ነው ትእዛዛቱን ማክበር ያኖራል በሕይወት በሰማይ በምድር የማያልፍ ቀን የለም ታሪክ የማይሆን በአምላክ አንድ ቀን አንድ ሺህ ዘመን የማያልፍ ቀን የለም ታሪክ የማይሆን በአምላክ አንድ ቀን አንድ ሺህ ዘመን ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ልጆቹን መቼ ይረሳል ይቅርታን ሊሰጠን በደልን ሳይቆጥር ማረን እንበለን ስለሆነ ፍቅር
ነገ ቀን ሲመጣ ብርሃኑን ሲያበራ ፊታችን እንዳይዞር ወደ ክፉ ስራ ነገ ቀን ሲመጣ ብርሃኑን ሲያበራ ፊታችን እንዳይዞር ወደ ክፉ ስራ ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ልጆቹን መቼ ይረሳል ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፋል ልጆቹን መቼ ይረሳል Amin obboleessa keenya dhugumatti faarfannaan faarfattee fi waaqayyo faarfannaa ergamuu taasise dhageessisuu bara tajaajilaa keessa eebbisuu kennaa qabdu kana caalaa waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos eebbisu sifa kenna. Egaa obboleessi keenya daaqon faarfataa Abrahaam haala bareedaadhaan nu faarfatanii jiru. Ammas immoo sagantaan keenya itti aanu obboleessi keenya daaqoniidhas kanaaf immoo misbaakii tokko guyyaa Ginboota 21 kan jedhamu yookaas immoo guyyaa dhateenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kan jedhamu misbaakii tokko nuuf jedhu kallattuma gara obboleessa keenyaa sin dabarsa waaqayyoon waliin haa ta'u. Eshi walagasi Amin obboleessa keenya dhugumatti masmura daawwitii guyyaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam Ginboota 21 misbaakii jedhamu nuuf jedhe dhugumatti waaqayyo sagalee jireenya isaa dhageessisu bara tajaajilaa keessa eebbisu kennaa qabdu kana caalaa waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhugumatti kana caalaa sifa dabalu sin jenna obboleessa keenya eebbifam waaqayyo eebbisu. Neshi ergaawwan qabdu yoo jiraate obboleewwan keenyaa fi ergaa tokko dabarsi. Ergaaren hin qabu garuu ani በጣም asitti argamee too sagalee waaqayyoo faarfachuu fi isaanis immoo akka subscribe share ምናምን ኮፒ ሊንክ akka godhan nan abdadha bakka akka faaranii namootatti nu daddabaru bakka namoota biraa akka ga'u nan abdadha jechuudha isaanis nan kaan echin jechuudha. Eebbifame dhugaa obboleessa keenya waaqayyo si eebbisu.